بس سلكي كو بلوكوري في بي كو بلوكوري نفهم حسان جر تركا كان رجر دايم بفاسا زلل الربهم نقول لا تدي سيتو جالتي لا تجالتي سوالي جر ولو ما كرت دفتوتك يا بكرت نجيني سناك ويا تشارلز فيديو برات ورتلي من فيديو كنا تكبرتنا كجمد بدي قد أسير راك موني channel كنا فارتا تا ورد يرتن سبسكرايب بوچون لقيت مالت notification تكون سيه شوربا دادو كواتن كومنت برجر فيديو لفر مرة إجتة إمالي كراك اللو لميكي ينبر بعد لميكي يكولو جبنا في دربا أبارسا قد إيفمو أتودو ما إيبمو أتودو ما جبمو بشان تيكي أوناتي بدينا تيكي نياتي ورّا لغا جدود تينيو ما سانجراتي هرزك إيكي جيكتي يامني ورّا جلو قفا كيميت بيكي سوالي جر ولو Akkuma beekamu gaa uummata keenya wal yeroo ani kan lolli irratti banamu jechuudha uummata naannoo Amaaraatiin jechuudha yookiin hidhattoota naannoo Amaaraatiin ammas lolli jabaan irratti banamee qe'een isaanii gubataa irratti dhukaas irratti banamee isaanis dhumaa jiru kanaaf uummata walloo bira haa dhaabbannu siniin jechuu barbaada footoo kana yookiin suuraawwan kana namni sooshaal miidiyaa irratti wallaaleen jiru akkuma beekamu footoon before jedhuu fi after jedhu kuni garaagarummaa isaa hagam akka inni garaagarummaa qabu hin argitu asirratti egaa keessi maraatummaadha magaalaa Gimbii keessatti waggaa hedduuf namni baqatee karaarra bultee jireenyi see manca'ee ture garuu barbaadanii mana ijaaranii keessin mucaasee baddellee argattee mana ijaaramee fi gargaarsa guddaa godhanii keessin gargaaraniitu jiru jechuudha hedduu waan nama gammachiisudha dhugaa sooshaal miidiyaatti fayyadamaniiti karaa Dr. Naafiyaadii hojii boonsaa kan isaan hojjetan jechuudha birrii walitti qabuudhaan yookiin maallaqa sassabuudhaan nama kana gargaaranii deebisanii dhaabaniitu jiru karaarraa fuudhanii mana ijaaranii jiru dhalasee dhabdeellee barbaadanii arganii fi jiru dhugaa gocha hedduu nama turraa kana malees karaa sooshaal miidiyaa waan hedduu hojjechaa jiru nama hedduu gargaaraa jiru rakkataa gargaaraa jiru uummata buqqee gargaaraa jiru dhugaa gochi kun hedduu natti tolee baay'ee waan nama gammachiisudha haati keenya kun karaarra turtee keessin deebitee dhalasee argattee mana jireenyaa argattee keessi jiraachuusee akkas karaarra manatti arganuusee hedduu namatti tolaa baay'ee nama gammachiisaa ulfaadhaa jabaadhaa sinii chorbaadhaa waaqosinaa eebbisuunaaf yaadgeetuufaa fi warroonni isaa wajjin gocha kana raawwatan dhugaa viidiyoon kun baay'ee mana tole yookiin bakka gochi kun baay'ee namummaa namaaf qabaachuu keessan hedduu hojii gaarummaa hojii waaqattis tolu hojii uummata biratti gaarii ta'e akkasii gaafa hojjettan hedduu nama tolaa jabaadhaa siin jechuu barbaada. Angkannani bu maabara dubartoota wayinatti fakkaata maaliif hundi sana namoota achi jiran dubartoota harmoolii kana jechuudha kan namoota agartee ta'e intalli durbaallee mucaa baatteeti kan isheen sirbaa jirtu garuu maal dhuganitti yookiin immoo akkasuma gammachuu biraadha namoota konfidensi isaanii keessin achi ba'anii muuziqaa wajjin akka sirbuun isaanii baay'ee namatti tola. Wayye እንጎደለ ምግብ ይሄ ጎማ ነው ታዲያ በሽንት ቦቆ ነው ወጥ የምትሰሩ አዲስ ነው ምንም አልነካውም አዲስ ነው አዎ አንቺ ትመገብበታለሽ ምን ችግር አለው በፖፖ ነው ወጥ የምትሰሩ ይተፋበታ ሌላ ሰው የሚበላበት አዎ በቃ አንቺ እሺ ካሜራ ilaalcha namni poopoof qabu beektu hundi keessanii akkam yoo haaraa ta'e akkam yoo qulqulluu ta'e iyyuu poopootti namni siif jechuun bakka poopoon kan fincaanii tennee amannee waan fudhannee fi
Poppootti waan barbaadeetu isiniif daniyyuu hin fudhattani. Poppoo qulqulluu addasiitti waa isiniif fidurraa yookiin kuuraa yookiin qodaama waxii xuriitti yoo waa isiniif dan irra fudhattu yookiin irra nyaattu. Maaliif ilaalcha nu poppoodhaaf qabnu yoomiyyuu poppoo fincaanii otoo waan fayyadamnuu fi sammuun keenya poppoon kan fincaanii ta'ee amanee jira. Malee namni poppoo qulqulluutti waxii isiniif dee rakkoo hin qabu garuu sammuun keessan amanee nyaatu yookiin amanee hin fudhatu maaliif kan fincaanii sana yaada waan ta'eef jechuudha. Kana baay'een keessan beektu sooshaal miidiyaa baay'ee deebanartii viidiyoo kun gaddaa irratti guyyaa sadii dura sinii fideetan ture viidiyoo si jechuudha. Kanamitti garuu kan biraan sinii fidee mos mudannoon kun sooshaal miidiyaa deeman barbaade ammasii guutummaa masaa mo'aarraa fuudhetanii kutee sinii fidee baay'ee kunis faniidha. Mudannoo jaalalaati baay'ee namatti tola. Dhugaan jiru tokko mucaa tokko mucaa mana qabxee keenyaadha. Baay'ee farfannaa isaa jaalladha. Maqaa isaa baay'een farfannaa isaa jaalladha. Baay'een bifa isaa jaalladha. Narra humna koollate ta'e. Siitu jaallate? Natu jaallate. Shoo. Inni mata nu. Baay'oloojiin maal jedha jaalala keenya kan shamarrootaatu cimaadha mini jedhe. Garuu jaalalan jaalladhu kana immoo inni na jaallateef osoo hin taane inni ani akkasuma tan jaalladha yeroo isin jedhu utuu na jaallateefa utuu ani wajjin haasa'eefa utuu wajjin buna ishee jedheefa utuu akkuma kee kana taa'ee na faana haasa'eefa baay'ee tokko jaalladha. Innaa guyyaa tokko mucaan kun hundi waan humti jedhu laaladhe. Waggaa tokko tajaajiltu? Lakki guyyaa tokko utuu biiroo taa'u maalan godhe faarfannaa isaa jaallachuu keessa ba'e silkii isaa irraa fuudheeni miskoolitti godhe. Miskoolitti godhe naannaa deebise. Wooyyee naan jedhe ayyaasuu lafa lixuun nafe. Achumaan nagaan siif haa ta'u hin jedhe. Nagaan siif haa ta'u naan hunda keenyaaf haa ta'u. Akkamii. Maaltu sinaa isa reessanni sii kaasee gammaddee jechuudha? Jennaan nan dubbisee inni itti fufee doogoluu jalqabe. Ani ofiifsuun soraadhe Efreemiin ofiifsuun soraadhe jaalladheera waan ta'eef. Ofiifsuun soraadhe bakka. Ofiifsuun soraadhe jaalladheera waan ta'eef. Akka ta'u nabe. Utuu obboleetti qabaadhee qooda koo dabarsee ishee laadhaaf. Intani ma firma mucaa kana fira keenya goosifannare. Sababiin isaa natti miidhama kan jedhu na argee natti miidhama hin maraata hunduu waan ta'eef akka ta'u nabe. Kanarraan kan ka'e walii dawwallee. Jechiinsi keessaa ba'u nama raachuuf kennan. Maal beektaa misaa keenyaa teetta irraatii keenyaa jetta waan garaagaraa. Amma gaa sana booda maaltu ta'e egaa jaallattee? Jennaan nan fide kottuun jedheen. Wal argitan? Lakki bakka jala mureen maalan godhaan jedheen goddanyaa isaatiin. Nanda waliif maalon godhaan akka kanatti nafaan haasaatii ani sammuu dhabee inni wajjin inni waan akka sammuu dhabu na wajjin haasaa jira waan ta'eef maalon godhan jedheen. Akka gootu naan jedhe. Fidee dhufadhe. Maal jettee fidee dhuftan hunduan jedheen. Ilaa mucaan kun hin maraata waan ta'eef seeftiin isaa eegamaadha. Birriin qabu yoo ta'e tajaajiltoonni illee birrii maalii qabu miti. Seeftiin isaa eegamaadha. Jechuudha. Qulqullina eegu malee birrii maalii qabu malee qulqullinni isaanii eegu. Dhugaa baay'een keessatti sooshaal miidiyaatti baay'ee wantoota dhugaa jechuun si keessaa bootti immoo namatti tola. Tajaajiltoonni birrii maalii qabu seeftii eeggatu malee dhugaa jiru birrii maalii eegdu. Sa'aatiin nyaata isaanii darbu seeftiin isaanii eegamaadha. Mucaan kun mara. Fiyaan arge miidhamaadha. Ani isan cannaqame malee waa'ee kootiin cannaqamneef Efreem. Achi maaltu ta'e maal godhe? Inni fe ennaa gibbii amma itti galuu kiraayii amma jiraadhu utuu sanga'iin bukkeessa mabiraataa yeliin jira kiraan mirati mabiraataa yeliin jira achumatti bu'ii listiroo jala taa'in jedhee bajaajii qabatee dhufe inni nan beeku Efreem ani beeka jennaan akka itti siqunna beeka hin ta'a silkii koo saayilentii irra kaa'ee mudhii koo kana keessa kaa'ee bukkee ta'an
irraa kaasuu sodaadhe. Ani argaan jira inni nan beeku. Inni nan beeku inni dawwalaa jira. Silkii ol kaayee waamu ani saayilentii irra kaayee mul'ii koo keessa kaa'adhee haqee lafa leestoroo sanaa ta'anis buna shayii tokko jira. Intume silkii, intume miisajjii, intume miisajjii, intume miisajjii, intume. Inno achi ce'ee taaskii qabna eegee dadhabee taaskii qabatee taa'ee ilaalame taaskii qabatee boordiitti deebi'e. Yeroo jiituu ga'u irraan kaase. Anoo sin soraadheen jedheen. Ani si of kabajuu miti si kabajuu jedheen of soraadheen jedheen. Yoo waa taatee jedheen. Umarratti galgaluma isaa sana suuraa koo guutuu ergeefi. Siree kanaan jedhe na bukkee ooltee jedhe. Nagaan kan jedhe. Eeggasi silkii koo biloggoree fi biikoo biloggoree na fanaasaan jiru sadarkaa kanarra jira. Gara dhugaa mudannoo hedduu namatti toludha. Fiilmiidha dhugaa kun fiilmiidhuma. Seeb balleesse jalqabumatti mun ture nama akkasiiti. Footoo fa'aa walii erguu jiraachuun ture. Viidiyoo koolii walii bilbiluun jiraachuu ture. Normaali jaalala. Garuu jaalala wanti godhan hin jiru. Garuu jechuun isa keessaa bu'u namatti tola. Mudannoo bareeda. Hordoftoota kee viidiyoo siif qaade kana fakkaata akkatti bohaartaa abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni eegamaa subscribe godhina daawwachaa subscribe godhachuu barbaada. Yaadoo qabattan koomentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina.